Oromiyaa gama lixaan naannolee Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa fi naannoo Amaaraatii wal quunnamsiisan iddoowwan hedduutti cufamanii waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuutu himame. Bulchitoonni godinaalee Wallaggaa lixaa fi Qellem Wallaggaa dhimmicha irratti BBC fi deebii kennanis daandiin iddoo garaagaraatti cufamuu fi geejjibni addaan citee jiraachuu hinaalle. Giddugala Oromiyaa kaaba Shaggarittis sochiin waraana bilisummaa Oromoo kun cufee jiraachuun ibsameera. Gama biroon iddoowwan waraana bilisummaa Oromoon to'atamanitti mariin hawaasa waliin taasifamus cufeera. Marii kibba Oromiyaatti Cibraanii Soddon Booroo hawaasa waliin taasisaniin ummanni Oromoo erga gadaansaa cabee sirna Minilik jalatti kufees gabrummaa jala jiraachuu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo uummataaf ibsaniiru. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo gabrummaa kanatti xumura gochuun kaayyoo qabsoo Oromoo waggoota 50 baranaa wixinamte galmaan gahuudha. Gabrummaa kanatti yeroon xumura gochuuf ammoo tumsi hawaasaa murteessaadha jedhan. Akeekaaf kaayyoon kun akeeka dhugaa uummata Oromoo lafasaa namasaa mukasaa utuu nambisin bilisummaadhaan uummanni Oromoo akka jiraatu wareegama kaffaluu guyyaa elemoo qilxuun Harargee keessatti meeshaa dhukaasee jalqabee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo faajjii har'a nuti as keessatti dhaabne dhiigaaf lafee jaallaniidhaan dhaabate moggaa lamaan diimtuu gidduun magariisa urjii qarqurdumaan marfamtee gidduu ishee odaa taate gad dhaabate sun akka qoosaatti namni guyyaa sana gad dhaabate jechuudha. Kun agarraa gannoota 50ffaa lakkoofsaa jira. Ammayyuu galman geenye daandiirra jira jechuudha. Maaliif galman geenye kan jedhu gaaffii koo gaaffii keessan. Wareegama kana keessatti agam gatii kaffalaa jirra. Oromoo wajjin taanee qabsoo kana tumsaa jirra. Moo diina waliin taaneetu qabsoo kana hongeessaa jira jennee of gaafachuun dirqama uummata Oromoo cufaati. Qeerroon, qarreen, abboon, ayyoon qabsoo kana keessatti qooda fudhataa jirtu moo diina waliitu waraana keessatti dhugaasaa jirtu. Kun gaaffiidha. Duulli bobbaa xumura gabrummaa maqaa gameeyyii qabsaa'ota Oromoo Laggasaa Wagii, Taaddasaa Birruu, Nadhii Gammadaa, Elemoo Qilxoo fi Hasan Ahmetti moggaafametti dhufee jiraachuus odeeffannoon dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo irraa argataa jirru ni mul'isa. Oduu walqabatuun waraanni bilisummaa Oromoo karaa guddicha Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisuu cufuu akka danda'u himee jedha gaazexaan biyya Keeniyaa Nation Africa. Daandiin karaa Moyyalee kiiloomeetira 500 dheeratu kun ulaa guddaa ammayyaa Itoophiyaa Keeniyaan wal quunnamsiisuu yoo ta'u eebbifamee tajaajila kan eegale buddee darbee bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad fi pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa argamanitti ture. Waraanichi sanbata darbee natti hime jedhee akka gabaasetti gaazexaan kun Ugurri karaa kanaa sochii walitti daldala biyyoota lamaanii ni miidha. Yoo kun ta'e yeroo jalqabaatiif waraanni Itoophiyaa keessaa rakkoo Keeniyaa akkanumallee ollaa Itoophiyaa Sudaan kibbaa ta'uuf jira jedha gaazexaan kun. Waraanni bilisummaa Oromoo addawwan waraanaa kibbaa fi lixaan injifannoo guguddaa galmeessaa jiraachuu gaazexaan kun gabaasee jira. Gama kibbaatiin godina Gujii kan dhuunfate yoo ta'u gara caalaa godina Booranaa qabachuu himee jira The Nation Africa. Sababa Booranarraa lafa dhuunfachaa jiranii fi daandii guddichaa cufuuf jiranis jedha. Waraanichi karaawwan guguddaa kan akka daandiiwwan naannoo Amaaraa Oromiyaa wal quunnamsiisan cufuu akka tarsiimoo waraanatti qabatee jira jedha gaazexaan kun. Torban darbee karaawwan sadi naannoo Amaaraa Oromiyaan walitti fidu cufee ture jedha. Waraanni kun humnoota Tigraay waliin tumsa tolfachuu kan gabaase gaazexaan kun immoo mootummaa Abiy Ahmadiif qormaata jabaa ta'aa dhufee jira jedha. Mootummaan humnoota lamaan shororkeessitoota jedhee ramaduu ni eera gaazexaan biyya Keeniyaa Nation Africa.